jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii an nagaa kootti galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatanii akkamiin nagaadha miti warroonni maatii naaf taatan muddata galatooma isin jecha warroonni maatii naan taane maatii naaf taa'ii na jajjabeessuun keessan na waliin haa ta'u yeroo hundaa isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf jecha isiniin qabu baay'ee tokko isin galateeffadha. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja hordoftoota koo naa jiraadha isin jedha hadha dhugaa dubbachuudhaaf waan tokko irratti dubbachuudhaaf an dhufe yerichillee yeroo jechuun yeroo kamiyyuu hamaa dubbachuun hin barbaachisu yerichillee jechuudha tawaayidoodhaaf jechuudha bakka yeroo intiniiti yaadannoo gooftaa keenyaati jechuudha yeroo kamiyyuu akkasuma ta'e torbeen kun immoo kanuma jechuun irra caala jechuudha dhukkubbii isaa yaadanna jechuudha. Inni maal inni yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee tokko na surree jira jechuudha keessa kootitti bakka nuti maal inni namni kun maal inni kan jedhu bakka inna footoo wayii isinitti agarsiisan dhugaa footoo kan argitanii jirtu kinooti ilaalaa kinoo jechuudha argaa jirtu jechuudha. Akkas akkana kinooti ani kan jedhu mormarra masqaliitu jira jechuudha. Masqalii hidhattee isheenis innis hidhatanii jiru. Ani yeroo waqtii yeroo dhukkubbii gooftaan keenya nuuf jedhee makaraa argisan yeroo yaadatamudha. Ishee sargii na dammoo biyya keenyatti ani hin beeku kiristaana ta'e namni yeroo kana sargiin godhatu jechuudha. Si ta'ee immoo jechuudha yeroo dhukkubbii torbee dhukkubbii jechuudha ka torbee dhukkubbii sargiin godhatame. Amantiin isaanii maayini naaf gaafedha dhugaa warri beektan koomentii jalatti naa deebisa. Masqaliin isaanirra jira guyyaa tokko viidiyoo isaanii irratti illee argeen jira mana keessallee si'eelifaatu jira jechuudha viidiyoo irratti argeen jira jechuudha. Si'eelitu jira jechuudha. Si'eeliin immoo si'eeliin gooftaa keenya mana ortodoksiitu qaba malee amantiin kun hin qaban jechuudha. Si'eeliin hin qaban jechuudha. Innaa si'eelillee argeen jira mana isaaniitti viidiyoo wayii irratti jechuudha. Dhugaa samoonni akkas torbee samoonni irraa wal lola akkas akka wal lolu silaa sobanii akkas godhasan argeen jira jechuudha. Innaa akkasitti fagaara nama bansiisee qullaa kan nama oofu kuni kan asii harmee akka aaribes ma'aamufas qudus dhugaa waaqa jechuudha. Edaa yeroo tokko yoo bakka jiraa miti maalummaan keenya nama fuulduratti beekamee bakka hubatiin isaa ta'u maal keessa sootu haftamis yoo taane bakka akkuma nu godhu nu wallaalchisan. Rabba akkuma nu godhu bakka suruma bakka njaa waaqayyummaa yoo jiraachuu isaa akka beeknu natti fakkaatan maaliif bakka waan biyya lafaa kanarraa illee deemnu bakka akkuma nutti toletti akkuma zanaa jinnitti akkamatti jiraanna nama fakkaata nutti fakkaata garuu akkasii miti jechuudha. Har'a yeroo soomidhaa kiristaanni ji'a kana keessa hin godhatu ta'illee faazigaa baheeti. Faazigaa bahee yookaan gannaaffaa yeroo jiraamtire akkas godhata malee kan hin godhatu ji'a kana keessa batalee ji'a lamaan kana dhugaa kiristaanni sargiin godhatu jechuudha. Kuni maalidha amantiin isaanii naaf gaafidha jechuudha. Koomentii irratti naa barreessa warri beektan ruutaa fi abarreeshin amantiin isaanii maalidha tokko. Mikinaata isaan yeroo dhukkubbii gooftaatiin gaa'ila godhachuun isaan geesse kuni isaan maalidha. Inni dammoo ishee ka kiristaana hin taane malatee masqalii mormarratti hidhatanii maalidha kuni. Ortodoksiin akkasii ji'a kana keessa sargii godhatti jechuudhaaf immoo maal jechuudhaaf kana harmoo fi zalzalanii akkana ta'an malee hin ta'uu jireenyi dhugaa kiristoos hin da'u jechuudha. Dubarri yoo shiffinni jetti bareeddi dhugaa waaqa jechuudha. Kana amma ijji abbaan barbaade laalaa oolee bis
maqaa Yesuus Kiristoos dhugaa kana ijji namaa akkanatti ilaala oolee kana maalama kuni ariifismaa manfas qidduus ani dhiirri tokko dubara sheffeen jirti jaalataa jirtu maayini kun harmee kun akkasitti kun ariifismaa aansa ani nan qaanee dhugaa waaqa dubbachuudhaaf bakka ishii ani nan qaanee jechuudha. Innaa yoo wanti argitanii jiraatanii Tsiggees jechuudha. Harma ishii kana gadi rarraasti ariifismaa yooma of qullaaf mul'isan yooma baqqaa'u qaama ofii mul'isan sarbaa ofii mul'isan malee dhiirriin argamuu hin jiran. Yooma harma ofii sintiqii harma ofii laphee ofii mul'isan malee dhiirriin argamuu jireenyi immoo akkasitti malee hin taatu. Ari maaloo dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoon ariifismaa aanfas tokko waaqayyoon gooftaan dhugaa rabbi akka arjummaa isaatiin asiin nu ga'e malee akka hojii keenyatti lafa kanarraa kan xaragamnu nuti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Xaafuudhaan kan ishii gaa'illi isaaniif haa milkaa'u. Gini immoo akkanatti miti safuu laallachaati. Safuu laallachaa kana harma ofii zalanii kana uffanni hudduu jala sanatti qabee ariifismaa aanfas qidduus ariifismaa waaqayyo bichaan beeku dhugaa rabbii yooma akkanatti akkana taatan kana miti xiqquma ishee. Waaqayyoon illee hin jira jedha waaqayyo osoo sodaatanii gaariidha. Gin abbaan waan barbaade uffachuun sirriidha. Gin bakka yeroo tokko waan hin taane yoo argu bakka dhaloonni dhufaa deemu maal barata. Naadhiif maanaa godha simmeetaa ta'e naasee dhugaa. Innaa immoo jechuudha yeroo isaan wal fuudhan kanatti sargii isaan wal fuudhan kan wal fuudhe boruu walitti hafaa maaliin addaan deema jiru jechuudha. Mammaa qabayyeen sirraanis mammaa inni garuu isaan wal fuudhan walitti hafu jechuudha. Cabcaabiin takka jechuudha. Ati kan baate jireenya mataa kee jijjiirrachuudhaaf malee haadha abbaa kee jijjiirrachuudhaaf abbaa kee mana citaa yoo ta'e qorqoorrootti jijjiiruudhaaf biyyaa baate garuu maalitti sargii isaanii irratti intinii taatee achitti deemtee caffarta. Boru jechuudha. Osoo waan tokko taate mukaas hin garagalchu maaliif jennaan yuutuub irraa inni miliyoona lakkaa'ummas maakisii qabaa miti. Ganaa ofii keetti mana kushiinaa madaamii keessa jirta isaa duuba kaattee cabacabdee cabacaabii dhugaa waaqa jechuudha. Mee dura ofii ta'a amma kalaal shika maal jechaa jiru walumatti nu qabanii hunduma nu arrabsaa ijoollee mana madaamii jiran horii gowwaa hoolaa jechaa jiran jechuudha. Dhugaa waaqayyo maaliif kuni mara moonyinnatii keenya jechuudha. Nama yoo gargaaru nama eenyu gargaarra hin beeknu bakka of eessa akka jirruuf hin beeknu kaayyoo maaliif biyyaa baane maaliif han biyyaa bahanii maal gochuudha. Maatii koo jijjiiruu maatii koo jijjiiruu of jijjiiru. Innaa maal yoo ta'e mana yoo hin binnaa fi ganaa yoo mana binnaa fi ganaa maal akkas goona deemasi kan biyyaa baateef jijjiiruudhaaf malee abarri shiruutadhaan mana bituudha biyyaa baateef hojii kee hojjedhuuf jijjiiri biyya keetitti gali. Osoo har'ati dhukkubsattee osoo waan tokko taate namni mukaasti garagalchuu hin jiru ishee. Osoo har'ati kaardii biyya galtee osoo kaardii birrii 5 namni naa guutatte namsi hin guutu maaliif kalee yeroo biyya arabaa dhiira turraa nyaachaa ture siin jedhu jechuudha. Mee jechuudha gizee tokko bakka maalifan biyyaa bahee bakka yaaduu bakka gadi innaa viidiyoo irratti gara viidiyoo ijoolleen mana madaamii jechuudha. Intinii kana shaashii kana faa mataatti mee ofii keetii fuuntinii jetta inni fataa jedhee intinii jedhee ati maaliidhaa qabda hojii kee hojjetan of jijjiiri biyya keetitti gali atis borummoo akkuma isaa kanatti heerumuu dandeessa. Bakka nama akkanaattis heerumuu dandeessa jechuudha. Ina cabacabinami waanuma tokko na cabacabina jechuudha. Waanuma argitan qabatanii hin fiigina. Ani amma kana kan jechaa jiru ijoollee mana madaamii mara osoo hin taane jirti miskiinni jechuudha. Dhugaa fakkeenya fudhanne kan akka kuufti jechuudha. Maalummaan isaa aduun eessaan akka lixxe aduun eessaan akka baate kan hin beekne jechuudha. Gin takka ashqaa baacii akkama ashqaa bacooftu jechuudha. Gajjedhi hojjedhu hojii kee jijjiirame biyya kee gali. As teessee umrii kee fixxee osoo waan tokko hin guduunfatiin biyya galtee hin dulloomin biyyatti. Dura ofii jiraadhu ofii yoo jiraatte ofii yoo ta'anii namaa ta'u jechuudha. Kana isaan sargiin isaanii dhimma isaaniiti jechuudha. Sijjammaree eega kiristaana taate maaliif achi deemta jechuudha. Nama dogongora wajjin dogongoruu hin qabdu ishee. Inni baay'ee tokko dhugaa rabbi viidiyoo baay'ee laali jechuudha. Ijoollee isaan sargii godhatan isaa wajjin achitti caffara. Ijoollee mana madaamii jechuudha. Achitti wajjin caffara.
baay'ee tokkoon bakka maaliin jedhee baay'ee tokkoon aarii dhugaa dubbanna. Viidiyoon kiyarra kana fakkaata dhugaa baay'ee simmeetawaa ta'ee naasee dhiifama naa godhaayi. Dhugaa baay'ee nama aarsaa akkaatichi jechuudha. Innaa kana waan hundumaaf osoo dura ofii taane dura ofii osoo taane maalummaa keenya maaliif akka biyyaa baane kaayyoo keenya eenyu maatii keenya jijjiiruuf of jijjiiruudhaaf waan ta'e bakka baala zinnaa baala maalii duuba osoo fiiguu baanne of jijjiirreessiniin jedha. Maaliif jennaan rakkataan biyya keenyattuu meeqatu jira karaa irratti kufee daabboo takka waan nyaatu dhabee karaa irratti kan taa'ee jiru jechuudha. Isa sana osoo gargaaran bareeda. Innaa kana fakkaata viidiyoon kiyarraa amma viidiyoon biraatti walitti deemutti nagaadhannaa turaa. Baay baay.